Umar Badhaasii Umariin jedhama. Ganda Sanquruu irraayi. Egaa akkuma beekamu rakkoo hedduu keessa turre ganda kanatti beekamaadha. Baaduu guban irraa qabee rakkoo hedduun nu quunnamaa ture. Gama mana barumsaatti qabatee gama bishaan dhugaatii irraan qabee bishaan roota akkasitti fayyadamaa turre. Amma gaasa rabbii gaa kun boomballee arganne. Mana barumsallee nuuf ijaaramee jira. Manni xeenatis nu ijaarame. Manni kitaaballee nu ijaaramee jira. Galata rabbii gaa kun amma as geenye jirra. Piroojeektiin adda addaa nu ijaaramee jira. Galatoomanii jenne uummanni keenya bal'aani. Mootummaan keenya hagana hunda nu bira dhaabbatuudhaaf galata guddaa qaba. Aliyyi Shee Mahammadan jedhamanii gandi kiyyammoo Wasan Qurqurii. Manni barumsaatti kan sanii addaa manni fayyaatti kan nu jalaa gubate kan sanii addaa fayyisa akka caalutti jechaadha. Nu dhaabbatuudhaan mootummaa kanan galatoonfannaa. Alhamdulillah itti isin gammannaa. Ammallee immoo itti aansuudhaan seektara yookaan piroojeektii CR jedhamuun kun ijaaramuu isaadhaa kana nu bukkee dhaabbatan agartama. Gammachuun ani gammachuu guddaa natti dhagahame hoggaan ija duraatii fi jammaatti ilaalu gammachuu guddaa natti dhagahama. Ija duraatiin hoggaa ilaallu hoggaa jennu sanaan dura kun bakka kana rootoo adaati dhaabbata. Asii makiinaan itti waraabee asii hawaasni fayyadamaa ture jechuudha. Akka beelladootatti itti fayyadamaa turani. Amma immoo haala addaatiin bishaan boomban asii dhabamu. Barumsa ijoolleen teenya haala addaatiin barataa jirti. Mana barumsaa haala iskuulitti nuuf ijaarame. Galatoomuu jenna dhaabbanni kuni galatoomaa jenna. Duri armareen ajjanne jennee yaanne raawwannaa nurratti raawwatame saniin hojii nurratti hojjetame saniin armara dhufnee manni barumsaa ijaaramaa fi yookaan fayyaan ijaarama jennee hin hawwine ture. Garuu amma kun fayyaan ijaarame manni barumsaatti ijaarame baay'ee itti gammanna jedhu barbaade.